attamittanii dhuftanii maannoo qopheessitanii kitaaba nuu barreessitanii maal isinirraa bitanna suuraa fi wajjin ga'uudhaaf fi kaanii achi dhufna yeroo kolfaa isin barika kolfaati yaabi maa boodame bar mee namni 180 kun namni 180 as jirtan kun yaani kiyya kuni soba warra jettan lakkoofsa lama barreessa yaani kan sirriidha warra jettan lakkoofsa takka barreessa wallaahi lazim laraasee bichaanii miti uummanni na hordofu kanarrallee waan baradhuun qaba waan ta'eef an kan jedhaa jiru maal jetteen arrasiti beeri Dubaay ati hiyyeettidha fiintarii normaalii fuulli kan keessin mul'ataaf sodaattee haftee naan jedhan garuu asaniif miti tokkoffaa namichi dhufe kuni kitaaba barreessee hin dhufne waan irraa bitadhuun qabu yoo suuraa hojii ka'uudha dhaqe malee lammaffaa kaasee ittiin qabu sila suuraa hojii ka'u mana rabaatii birrii baasee asii ka'ee achi dhaqamoo maaliif gaafii lammaffaa warri Dubaayin keessa jiru warri arsooma dhugaatitti amanu osoo tolaan nama waamanii rakkoo miti birrii diraama 500 hin beektanis warri mana rabaa keessa dalagattan jechuudha si galee birrii 500 kafalee kaardii bitadhee taaskii birrii 300 kafalee achi dhaqee arsoomni ansaqu maalinni sirriidha kunama akki kun arsooma jabeessoodhama anchi koddaanish fiintarii sodaattee nama keessa gadi hin baatu fiintariin bar kalarii sitti dabala malee funyaan si dheeressuu hin danda'u fiintariin bar afaan kan keetii tolchuu hin danda'u uumaa rabbiitii qajeelchuu hin danda'u bar fiintarii loonii ofirra keetta malee ambaadawee jechuudha fiintarii kan fayyadamuuf jechuudha gaafa namni na arrabsee yookaan galabbaxee ofitti bareeduudhaan malee namatti bareeduuf laraasee bichaanu sini galee yoo feettee fudhadhu ofitti mul'isi wallaahi laaziim ani mana rabaa keessa taa'ee ganama galgala sa'a fedhanii na waamanii sa'a fedhanitti na erganii sa'a fedhanii gurra qabanii olii ganna erganii dalagee fidee fuuraa kee xuruurradhee taaskiitti birrii 500 isinii kafala kaarditti birrii 500 isinii kafala maali buleesoo dalagattee jiraatu isaayyuu faayidaa takka ani bara faayidaan osoo jiraate jechuudha faayidaan maanuu osoo jiraate hin balleessa birrii rakkoo miti bara kitaaba barreessitanii amma gaafa zargii arsii gaafa aanolee mucaa jedhu hin beeyta Muhammadiin eebba kitaaba maalii michuu teessisa tokko gaafa san konsartii sanaadhaan dhee turreen maaliif kitaabni sun maal akka of keessatti qabatu si galee namni waa dubbisuun sammuu namaatiif illee bareedadha kuni kitaaban qabu lubbuu ofii fuudheetinii fide isinuu wali sinanqate warra ajman hin jirtan itti rigadhaa yaakiin nuti warri ala'een hin dalaganna nuti warri ala'een kaayoo qabna dubartii ala'een keessa baatee deemtu su argi warra balkaa basir raggata garuu hiriyoota xiyyalee nagarra galatooma dalagaa teessan dalagadhaa wallaahi billaahi ijoolleen ala'een keessa rooziin hiriyaatii sumayyaa hin beekan namni takka ijoolleen an beeku soo deemte warra balkaa basir raggata sila as raggicee nu binaggareetu warra ajmaniitu waliin geenne kun nuyi nutti arigatu beeri hudduu tirigattee isinillee maal rahatani fiintarii sodaatani maal fiintarii sodaanna kootaa hojii keessatti nagarsiisa akkanatti tirigachuuf achi dhagaa isin hin dabbaru mee amma tuni haadha ijoolleeti jechuun mirxii baalee namni wallaaltan hin jirtan irraa haasa'ullee barbaadee miti amma kuni beera heerumtee deebitee raanaa sa'uun jaaladhu ani harakaata namarratti gootisii galee mee amma kun maalitti orrarraati ka bobaa jala seente viidiyoo gadhiise sana deema laala jechuun warri viidiyoo ani gadhiise sana argin bobaa kana jala rakkattee ulatti maal ulachuu jirtaati jaartii namaatimi yoo gasi dhiise yuu bar jaartii namaati adabatteen teetu ilmaan kan keen guddifatu birrii taaskii kaffaltee mee ijoolleen azala jirtan jechuudha ijoolleen Itoophiyaa maamita azala teettee na dhageeffattu rabbii kee kakadhe haga feete osoo dalagatte haga feete osoo qabeenya qabatte zarii masaratii kan kee gargaartee haftaamii ta'uu hin dandeettu abadan dhugaasitti ma jechuudha yoo maatii kan keettirraayyuu hafuu miti lubbuu keetirraa osoo hafee mana arabaa keessan teettu ani amma naan guunne bakka yaaduun geenne jechuudha si galee maaki jibdan dammoo jechuudha beerama ijoollee kana edha ka wudduu rigwaarra booda isinitti naaru isinillee irratti warri Dubaay ayam soore jechuudha ana ijoollee raasa'uun jaaladhu baasabee jechuudha si galee kunniin amma haramalloota akkana kanatu shamara Dubaay jedhee walitti qabee mana nu arrabsiisa jechuudha obboleessoo
amma tuni waggaa tokko miidiyaa kanarra teessee ashqaabbatti dullatti ijoollee baale intala warra suudeetii banaan si beeka ijoollee baaleetiin banatte mala haa ijoolleen baalee fuutuu fi shaadaa qabatti nadhiin teenatuun jechuun intala mirxii baalee haadha ijoollee lamaati sanuu maaltu mirxii si godha osoo mirxii taate bar abbaa manaa kee kabajaa wajji jiraattetti yoo inni si hiike ilmoo isaa jala guddistee adabattee teetta arsiin akkas dubartiin arsii hin hiikamtus walii gafiidee hin maraatu jechuudha. Umma firoorraa fakkeenya dhiirsi keessa yoo isin hiike ilmoo keessan jalatti hin guddistanii maaltu muka keessa isin oofu takka ganda namaatiin maqaa baafattan takka deemtanii dhiira ulatanii asirra teettan garuu miidiyaa kanarratti harakaata godha harakaati walawwala ta'e dhufee sanuu bara. Maasha Allah. Masha Allah, anta kadi wana yatibar me ijoolleen baalee wara balkaa beeso bijedhina antala tana haasaa isii dhageeffadha. Anta kadi waa'ee keessatti dhiirri harkaan qabatee beeku bar beera jalatti dhukattee nyaattee akka tasaa harkaa ol bayyama kun. Ima deemti dhukattee jechuudha. Kaameraa dhukatteetuma deemaa turte duraanillee afuufamteetuma deebiteeti harakaata gooti miidiyaa kanarra teettee akka balloonaa jechuudha. Akka amma yoo zargii kanaa yaatan gaafiin kiyya yoo koonsartii kanaa yaatan eessa bultan? Eessa bultan? Natti ma eessa abbaa keessanii bultan? Abbaa keessan taasiramoo haadha keessan taasiramoo obboleettii keessan taasiramoo mana abbaa keessan isin kireessa azira eessa bultan? Mana eenyu bultan eenyu sin bulti? Mee takkattiin keessan gabbaa yaa harakaata godha takkattiin keessan gabbaa mana maqaa kiyya nakaasaa jechuun akka barbaadee isin raggadha as raggicceen ofi naggadha. Malee sirriitti isinitti meechuun maaliif ani qimanii mana madaamii akka keessa hudduu kontiraata kennee deebi'ee namatti naasawwan akka keessan hudduuti yaala kaa'ee dhufee jedwan baala goote jechuudha. Sigalee miti dulloota afaan qarbi maqaa rabbii takkattiin keessa mee ina akka barbaadetti ilaal iskiriiptoo kana hudduutiin kaa'ee sinirraa haasaamee takkattiin keessa maqaa kiyya hattaaki mana godha maqaa makiyya hattaaki na godha diqaalaa keessa wajji fidee yoo ammataa keessan gadi isin dhaabin jechuudha. Dhiirsa keessan haadha keessanitti dawwalee isin awwaarra nama booda koppiliinkii sheer godhaa warra baalee biraan ga'a. Dulloonni arsii gaafa dhiirri arsii gadhiise jechuudha maqaa gayyaratte obboleessa maqaa gayyaratte. Bareedduu baalee, kaafattuu baalee, mirxii baalee, madirishuu baalee, madirishiyoo baalee, habiitti. Dulloonni arsii keessaa bakka takka heerumtan tadhiirri arsii diqaalaa takka isinirraa hin qabne hin jiru. Tadhiirri arsii diqaalaa isinirraa hin qabne wallaahi kakadhee isinitti hima. Feetu zargii makiinaan heerum, feetu xiyyaaraan heerum. Takkattiin keessan beerri arsii keessatti dhalatte tadi qaala arsii of jala hin qabne never ever itti kakadhaa waan. Garuu kaameraan nama isin godhee carraa biyya arabaa argattanii maasha Allah tabaarakallaa maaliyoo baalee kaafattuu baalee itti qabduu baalee hammattuu baalee hin hammattee maal jedhaa turte waggaa lama dura an takkaa dhiirri Dubaayii harkaan naqameen beeku takkaa sirna Dubaayii keessatti argameen beeku ani dalagattuu mana madaamiti ani qimamii mana madaamiti jedhaan turre maaltu asii dhaqee namicha gandaa bobaa jala si kaa'iree maal goota dhaxxeree suuraa ka'uu dhaxxemoo kitaaba bitachuu deemteree habiibti maa wasabneree oh my goodness. Koppiliinkii godhaa sheer sheer godhaa warra balkaa jechuudha. Anchi daanas naan jettu yoo amma takka leetinii fida takka ture wallaahi wabillaahi kakadhee isinitti wannummaa isin fiddan takka hin jirtu dulloonni Dubaayii elaa dulloota dhiiraa walaa dulloota dhala maannimsa wayini alfara. Amma jechuudha tokko wayii dhiyoo eengadda kana jechuudha. Ani garaa nama jibbuun jaaladha maanaa jedhe siif jedhee albee waggaa tokko onnoo keessa kaayadhee deemanaa jedhe makiina keessa sagalee sana osoo gabbuutee seeraan gaafadhee bar gadalii sagalchuu danda'a sigalee warra albee makiina keessatti baadhatee naa deemu albee miti waan feetamu gojola baadhaa deema sin sodaadhuan amma tana naa fida amma eenyuun ile tana. Anti dahaanish namaan jedhe kuni dahan ani bara akka keessanii Suudaanii mana kiraan irraan kafalu hushaa. Ani dalagadhee jiraadha malee akka keessanii Suudaaniin jechuudha birrii kiraa manaan irraan kafalu. Anti ka dahaanish fintaanii na kanatti gadhee anti ka dahaanish namaan jedhe kuni dahan amaarifa barate jaartii Sumaalee maal edda sa'aatii 24 hudduu bantanii jechuudha. Hey, obboli. Yuriid. Taree uummata akka namaa kana eelga dafoo hin haala waliin hin jenne maali? Maali? Dhageeffadhu Suudii. Kunillee diqaalaan sa'a kana maal abbaa isaatiin natti dawwala rabbisoota. Namitti hin nana.
Mee kottu dhageeffadhu na dhagaye. Mee dhiifama wajjin akkuma feete ta'e mangistiin si malee hin jiru jedha addunyaa kanarratti artistiin kabajaa qabaa abbaa fedhe wanti gootullee suuraa jaraa kaati daqiiqaa lama waliin haasa'e. Ani yoo barbaadannaa kana hunduu kiyyeera gaggaragalchi irra deemi. Okay? Haasa'e waan ani artistii haasa'uu miidhagsootane. Dhageeffadhu. Mangistii. Ani ifati duraa waa walirraa qabna. Ana akka kiyyaatti uummata irraa hin qabu. Ani siyyuu hin beeku. Ati yoo na beekte malee. Wanti fakkeenya fe'e amma albellee gaafsan na kaafachiise maali? Namni tokko dhuguriin fincaan Oromootiin dhalatee yoo diqaalaa wayii ta'e malee nama sakandii takkaaf Oromoo jedhee ittane gadaamessa isaa keessatti ni dhagaya. Abbaan fedhe waan fedhe haa ta'u. Asirratti wanta akkasii gaafa dhageeffadhu suudi. Namni suuraa dhiisee gubuu miti dhageeffadhu. Ani obboleettii keeti miti. Ati ilma dhiirati miti. Dhiirri jechuun bar dubaadha. Rabbiin nu waa beekaa darajaa dubartii sana gabbusee dhiira jala kaa'e. Ati ilma dhiirati obboleettii qabda haadha qabda. Si galee ani diinaa miti ilmoo mililikii irraa dhufte miti Oromoo irraa dhufeen. Haa wanna barbaade ta'u dhiirri hunda gongola dubartii miti. Keessaan dhuftee maaliif akkana gootettee akka ilma dhiiraa nagaafattee sirna nagaafattee beektaa Oromoon aadaa sirna qaba. Arsiin aadaa qaba. Sirna qaba. Haga albee makiinaa keessa kaayadhee deemanaa jettu guyyaa takka mee'atummaan afaan keetiin abbineessaa miti akkuma amma si dhaga'e kana gaafa isaanillee si dhaga'uu danda'a. Akkuma amma si jala callise kana gaafa isaanillee si kabajuu danda'a. Maaliif waan kana gootettee nagaafattee ati akka ilma dhiiraa? Gaafa san miira keessa galee akkuma ati jettu kana jechi ati jettu kun jecha gaariidha. Silaa namuma keessan bilbilee si gaafadhee maa akkana goota siin jedhutu narraa mala. Sa'aatii sanitti sammuun kiyya poozitiif irraa gara neegatiivii deebi'ee mataa yaaduu dhiisee waan hunduu yaaduuf akkas dalagee dhiifama sitti balleessa. Badii kooti bakka sanatti. Amma fakkeenyaaf ati isaa kana gaddeesee kolfa sitti dhagahu. Dhugsuun billaahi ani booyee aatitti sun argiti maraadhee mataa kun na dalagu an jiruun feene bakka. Maaliif garuu namni biyya kanatti hundi namaa uffata uffatee paantii fiddiratee yoo deeme sammuun